Humnoonni Tigraay lola yeroo ammaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti gaggeessaa jiran hulaan gargaarsa namummaa Tigraayitti cufamee akka banamuu fi haal dureen isaan kaayan akka fudhatamuuf qondaalli waraana Tigraay Jeneraal Tsadqaan Gabrateensaay himaniiti jiran. Jeneraal Tsadqaan Gabrateensaay turtii BBC News Hour waliin taasisaniin kaayyoo haleellaa gareen TPLF dhiyeenya kana naannolee ollaa keessatti gaggeessaa jiru hegeree Tigraay fi uummata naannichaa dubbataniiti jiran. Jeneraal Tsadqaan qondaaltota waraanaa ol'aanoo TPLF 74 mootummaa federaalaa yakka biyya ganuutiin himannaan irratti baname keessaa tokko ta'uun ni beekama. Lola dhiyeenya kana naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti gaggeessaa jiran kan dubbatee Tsadqaan qarrii alarraa naannoo Tigraay seenuu muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin waan cufamee jiruuf kana cabsuuf lola bannee jirra jedhe. Daandiin tokko karaa uummanni Tigraay gargaarsa ittiin argatu Jabuutirraa naannoo Affaar keessaa kan dabru waan ta'eef hanga cufaa jiru cabsanitti lola kan itti fufan ta'uu ibsee Jeneraal Tsadqaan itti dabaluun dhimmi lammaffaan dhukaasaa dhaabuu ilaalchisee haal dureewwan mataa keenyaa lafa keenyee turre. Kanaaf ammoo mootummaan federaalaa irraa sirnaan deebii waa hin argaminiif qabsoo itti fufnaa jiran. Ammatti hulaan gargaarsaa ittiin gara Tigraay seenuu danda'u kan biraa karaa Suudaan yeroo ta'u innis cufamee waan jiruuf mootummaa federaalaa walii galuu yookaan ammoo cufaa jiru cabsinee gargaarsi akka gara naannichaa seenuu gochuudha lamaan keessaa tokko jedhan. Humnoonni TPLF lola tibbana naannoo Amaaraa waliin gaggeessaa jiruun raayyaa Qobboo, Roobit, Alamaxxaa fi Waajjaa to'atanii jiraachuun himame. Akka gabaasaan naannicharraa bahaa jiru agarsiisutti magaalota yeroo ammaa humnoota Tigraay jalaa garanii jiru keessatti ajjechaa fi buqqa'insi guddaan dhaqqabaa jira. Magaalota kaaba walloo jiran 4 keessaa konkolaattonni 750 ol humnoota Tigraayin fuudhamanii gara naannoo Tigraay Maqaleetti geeffamaa jiraachuullee maddi oduu naannoo Amaaraa Walqaayitti Agadee ibsee jira. Humnoonni naannoo Tigraay viidiyoo guyyoota lamaan kana waraabanii miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaniin konkolaattota waraanaa naannoo Amaaraa baay'ee booji'anii yeroo tarree galchan mul'ataa ture. Magaalaa Mujaa keessatti namoonni baay'een ajjeefamaa jiraachuu maddeen naannichaa himaa jiru. Allamaxxaa fi Qobboo keessatti ammoo raabsan elektirikaa fi meeshaaleen telekoomii ibiddaan barbaadeeffamuun gabaafamaa jira. Dabalataanis aanaa Gidaan keessatti waldaan qusannaa fi liqii Amaaraa gubachuunis gabaafamee jira. Walumaa galatti kaabni walloo loltoota Tigraayin to'atamu rogeeyyoonni naannichaa ifatti barreessaati jiran. Dabalataanis guyyaa irraa loltoonni Tigraay daandii guddicha Waldiyaa fi Bahar Daar geessu cufuunis himamaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa lafa duraan naannoo Tigraay jala turte lola sadaasaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraayitti gaggeesseen laficha to'achuun gadin dhiisu jechuun lola labsuun ni beekama. Lola mootummaan naannoo Amaaraa labse kana raayyaa ittisa biyyaa malees naannoleen biyyattii hundi humnoota isaanii erguun hirmaachisaati jiran. Sababa lola kanaatiin wal qabatee Oromiyaa kutaalee garaagaraa irraa dargaggoota humnaan guuranii gara leenjii waraanaa oofaa jiraachuu yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya.